qimamoota mana madaamii warri akka konkolaachisuudhaaf fedhii qabdanii akkasuma immoo hojii madaamii kana jalaa bahee hojii dhuunfaa koo hojjechuun qaba jettan jechuudha. Keessaanis nu dubbisa akkasuma jechuudha. Guyyaadhaa yeroo jalqabaa fi gara daandii konkolaachisummaa barachuutti dhiyaadheetan jira jechuudha. Har'a garuu waa'ee isin mari'achuun dhufeera jechuudha. Isin mari'achuun dhufeera. Amma jechuudha namoonni inaaffaa guddinaa qabanii waan gaarii namaa qoodu. Namoonni immoo hojii matii hojjetutti hinaafan immoo nama arrabsu jechuudha. Kanaaf jechuudha har'a isin mari'adheen hojii kana jalqabaa. Tokkoffaa gammachuun natti dhagahamee jira. Lammaffaa immoo hawwii koo bara dheeraati. Garuu haa ta'u malee jechuudha dursa isin mari'adha jechuudha. Amma gara daandii konkolaachisummaa kanaatitti madaamii si waliin seentuu hin dandeessu yooma isa yookaan ishee si leenjisturraa kana ta'e jechuudha. Garuu amma ani suudii keessan jira waanta ta'eef kuni istaayila suudii jechuudha. Mataa qullaa deemuu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf walumaa galatti inni guddaan madaamiin keessan nama isinii yaaduu fi nama isin jaallattu taatennaan waa'ee konkolaachisummaa barachuun salphaadha jechuudha. Ani jechuudha baay'ee hawwii isaan qabaa nan jaalladha. Wanta kana baradhee hojii eegaluuf garuu haa ta'u malee jechuudha. Madaamiin kiyya filannoo lama naalaatti jirti mee akkaman godhaa isinis immoo na gorsaa komentii naa kaa'aa jechuudha. Inni tokkoffaarra jechuudha wanti kuni unutti hin ulfaata barachuu hin ulfaata akka warra arabootaa kana dafee nuuf hin galu dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Kan argetti maaliif jennaan nuti re'ee hoolaa tiksinee guddanne malee seekilii yookaan immoo motora xixiqqoo sana oofaa hin guddanne isinii galee mitire. Kanaaf yeroo jalqabaa jechuudha itti seenuun nama sodaachisas akkasuma immoo nama dhiba. Garuu isa beekuuf salphaadha jechuudha. Haa ta'u malee akkuma mana barumsaa abacaadaa baruudhaaf gallu akkuma kanaati jechuudha. Kanaaf isaan garuu unurra dafanii waa baru. Maaliif jennaan konkolaataa itti guddatanii yeroo bakka haasoo yookaan taphaa deemanii ijoollee isaanii daa'ima isaanii argitu mana keessatti illee bitamaaf jechuudha. Kanaaf uniif isaan garaagarummaa qabna jechuudha. Garuu haa ta'u malee warri silleenjisan akkaataa dandeettii keessanitti silleenjisu jechuudha. Inni guddaan sammuu ofii amansiisuudha. Wanta kana baruun qabattennaan inuma barta. Afaan Arabaa yoosuma ufne barree mitiire. Kanaaf iyyuu wanti hin baramne hin jiru jechuudha. Inni guddaan sammuu ofii amansiisuudha. Kanaaf jechuudha har'aa jechuudha obboleettiin keessan wanta gana isin mari'adhee bareetti seenu guyyaa jalqabaati wanta ta'eef maaliif jennaani madaamiin kiyya shufeera qabdi. Amma yeroo ammaa kana keessatti suudii keessatti dubartootaaf eeyyamameera jechuudha. Durallee dubartootaaf hin eeyyamamu ture jechuudha. Erga dubartootaaf eeyyamamee har'a gara waggaa 3 moo akkam gaheera jechuudha. Hundumtuu jechuudha. Ijoolleen mana kana mataa isaaniitti konkolaataa qabu jechuudha. Garuu madaamiin kiyya dhukkuba sukkaaraa waan qabduuf ofii konkolaachisuu hin dandeessu. Shufeera galcheeni ammati afaanis beektaa yeroo hundumaa na waliin suuqii deemti jechuudha. Kanaaf sin barsiisaa baradhuuti suuqii nageessitaa. Akkasuma immoo kan mana keessa hojii hojjetu nama biraa sii fidaa. Hojii mana keessaa sin hojjettaa shufeerinnatiis immoo hin hojjettaa naan jette. Sini galee mitiire. Kanaaf ani immoo gaafan taa'ee yaadu shufeerinnatii oofuun hojii mataasaa danda'e tokkodha. Mana keessa hojjechuunis hojii mataasaa danda'e tokkodha. Akkamitti hojii lama danda'a? Mee maanaan jettu sin? Hojiin biyya Arabaa tokkoon shayyuun namatti ulfaatte jechuudha. Garuu amma jechuudha dhugaa dubbachuufanii yeroon madaamota wajjin suuqii deemu shufeerota hin ifatu baay'een isaanii. Yoo akka tasaa shufeeriin gar malee ari'ee akkasuma immoo yoo akka tasaa shufeeriin xinnooma konkolaataa namaatti iyyoo ta'e sinii galee miti dhugaa waaqayyo shufeerinnati biyya Arabaa keessa hojjechuun baay'ee siqiqii guddaadha. Paanzeelisaa yookaan immoo gaaziin isaallee uume jennaan shufeerii yeroo itti guute madaamiin kiyyallee ofiin jaallattu bada. Sinii galee mitiire siqiqii baay'ee qaba. Konkolaataa nama dhuunfaa tokko konkolaachisuun siqiqii baay'ee qaba jechuudha.
Inna akkasa gaafa ilma ishee yookaan abbaa manaa ishee waliin baatee kokkolfaa haasa'a sinii galimtire yoo isaan garmalee ariyanis yoo isaan immoo namni biraan illee bakka daandii isaanii irratti jiramtire yeroo tokko achi siqee deemuu irratti yeroo kana jechuudha ittiin dubbatanii hansaaniitti garuu gaafa shufeerota duukaa deemanii dhugaa dubbachuu madaamni tokko baay'ee of nyaattudha jechuudha. Sinii galimti kuni keessa tokkoffaa ormummaadha lammaffaa immoo nama sanayyuu sammuu dhiphisa. Sinii galimti yoo garmalee ariyee yoo akka tasaa wanni godhe baay'ee siqiqii si galche jechuudha. Gaafa hojii mana keessaa sitti duddutaa waa tokko gochaa yeroo madaamiin si ajajju innati beektuyyuu si jalaa bada. Garuu haa ta'u malee jechaadha wanta kana filannoo lama naalaattee turte. Sinii galimti kanaaf ani otoon bare hojii dhuunfaa kootti otoon hojii konkolaachisummaa kan hojjedhe natti tola. Garuu otoon ba'ee bakkee hojii kana hojjedhatoon jedhe carraa kana hin argadhu ta'uu mala. Akkasuma immoo waraqaa dhuunfaa nama barbaachisaa ganaa kafiila baay'ee nama barbaachisaa wacii hedduu qaba jechuudha. Garuu immoo isheen kun amma ji'a 3 leenjii tanaan jettee jechuudha. Ji'a 3 leenjii tanaan jetteetti ganama hirriba kee dhiistee ta'attee leenjii tatteetti haarsa nama gaafatamtire waa tokko ba'u. Galgala hojii irra oolanii ganama hirriba dhafanii haqanii leenji'uunis haarsaa nama gaafata. Garuu immoo gaafa waan tokko baruudhaaf jettu jiramitiire itti jabaattama. Kanaaf dhimma damooza irratti illee jechuudha. Amma warri konkolaataa bichaa dhuufanii naannoo 2,500 fa'aa 2,000 fa'aa kan isaan konkolaachisan jechuudha. Amma laali konkolaachisummaa kanaa jedhee hojii mana keessaa jedhee damooza irratti walii galuu didne jechuudha. Otumaan bareeyyuudha gakkuni amma otumaan bareeyyuudha. Sinii galimti waanta tokko immoo erga keessa darbitanii booda lola kaasuurra jalqabuma walii galtanii itti deemu wayyee mitiire. Kanaaf amma isheen mana keessaa hojii akkan qulqullina yookaan nyaata hojjettu yeroo isheen suuqii deemtu yeroo mana barumsaa ijoolleen deeman gurguddoon konkolaataa mataa isaanii qabu mucaa xiqqaa tokko jira isa geessuu fiduu inni kun jira dadhabsiisa guddaa qaba jechuudha. Hojii tokko manaa kennii jennaan immoo na didde jechuudha. Yoo nan bara jette baradhu siis boru fayyadaa naan jette isa kanatti gammadeera sirriidha. Har'a toon baradhe rakkina kana hundumaa danda'e naafuu gaariidha jireenya koo boruuf. Garuu haa ta'u malee immoo obboloota koo hojii mana keessaaf konkolaachisummaa hojjechuun boqonnaa dhabuun jira hirriba dhabuun jira. Sinii galimiti isa kana kan immoo sodaan na keessa jira. Sodaatu na keessa jira jechuudha. Garuu waaqayyo immoo na gargaara. Dhimma damooza irratti jechuudha birrii 1,000 bichaa sii dabalaa naan jette jechuudha. Argitanii miti har'a nuti mana keessaati 5,500 3,000 waan akkasii kontiraata kan nuti hojjennu jechuudha. Shufeerinnati kanarratti immoo jechuudha 1,000 jechuudha sinii galee. Kanaaf walumaa galatti damooza 2,500 haala kanaatiin shufeerinnatii fi mana keessa hojjechuu. Kun akkasitti si hawwaadhaa naan jettu moo gara fe'inaa ba'uu hojjedhu boru ittiin jijjiiramuu dandeessaa hojii dhuunfaa keetti darbuu dandeessaa naan jettu moo lakki tokkuma si wayyaa jireenya biyya ormaan ulfaataa nagaa kee si wayyaa hirriba kee raftee kaatee hojii kee tokko bichaa hojjechuu si wayyaa naan jettu miiko gorsa keessa nan barbaada. Gorsa keessa nan barbaada warra laphee qulqulluu qabu bichaa jechuudha malee namoonni tokko hojii namaa irratti nama tuffatu jechuma namaa irratti nama tuffatu jechuudha. Warri akka koo hinaafaa guddinaa qabdan ani gaafa namni tokko waa tokko karoorsee yookaan gorsaaf yookaan immoo namni suni dogoggora natti mi jedhu amma beeku nan himnaa nan gorsaa nan jajjabeessa akka namummaa kootti malee itti qoosu wanti kun ikkoon ulfaataa yookaan immoo wanti kun immoo hin danda'amu. Hin jedhu jechuudha wanti sun waan boru bu'aa buusu taanaan jechuudha. Kanaaf obboloota koo wal malee hin qabnu dubbiin kun sobaa hin jedhina tokko sadarkaan irra ga'een isinitti agarsiisaa deema wanta ta'eef soba hin jedheenaashi
jalqabuma isaa akkan isinitti hime xumura isaas arguu jirtu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yaada keessaniin na deeggaraa, komentii keessan naan eega.